hordoftoota keenya akkam jirtu akkam ooltan har'as akkuma barame odeeffannoo amansiisaa dhugaa fi yeroo isaa eege isiniif qabannee dhufneerra. Gabaasa keenya har'aa keessatti odeeffannoo hawaasaa, siyaasaa, nageenyaa fi mirga namoomaa irratti xiyyeeffatu kan garaa nama tuqu, kan nama yaachisu, kan ammoo abdii haaraa uumu odeeffannoowwan adda addaa walitti qabnee isiniif dhiyeessina. Dhugaa dhoksaa hin qabne, sagalee warra hin dubbannee fi odeeffannoo uummanni beekuu qabu har'a asitti argattu. Kanaafuu hanga dhuma gabaasaatti nu waliin tura. Odeeffannoo haaraa tokko qofa osoo hin taane hubannoo haaraa waliin fudhadhaa isiniin jenna. Mee nu hordofaa. Gabaasni keenya har'aa ammoo amma eegala. Buufata fayyaa aanaa Kiiramuu humni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa kaambii waraanaa godhatee tajaajilamaa jira jedhame. Kabajamtoota hordoftoota keenya baga nagaan dhuftan gara gabaasa oduu har'aatti. Gabaasa keenya guyyaa har'aa keessatti kan isiniif dhiyeessinudha. Ibsa Human Rights Watch sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jira. Yaaddoo guddaa idil addunyaa hammaachaa dhufe hordofeeti. Hidhattoonni ICC xiyyaarota Itoophiyaan kireessite irratti haleellaa geggeessitee ka jedhuu fi oduu keenya biyyoota alaatiin ammoo Masriin waraana Sudaan keessatti dirooniin hirmaatteetti kan jedhu hammaateera hordoftoota keenya. Gara bal'ina odeeffannoo isaatti isin dabarsina. Oduun kunooti. Godina Wallagga Aanaa Kiiramuu keessatti buufata fayyaa margaa jireenyaa kan magaalaa Siree Doorootti argamu yeroo ammaa kana humni finxaalessaa Amaaraa faannoo kaambii waraanaa godhatee itti tajaajilamaa jiraachuu isaa odeeffannoo amanamaa irraa argameera. Akka jiraattonni naannichaa himanitti suuraan buufata fayyaa kanaa yeroo ammaa kana faannoon buufata fayyaa uummataa kana kaambii waraanaa godhatee fayyadamaa jiraachuu ifatti agarsiisa. Jiraattonni dabalataan akka jedhanitti buufanni fayyaa kun tajaajila fayyaa uummataaf kennu dhiisee qabeenya uummataa ta'e erga tajaajiluu hafee bubbuleera. Amma harka hidhattoota finxaalessa faannoof buufata waraanaa ta'e oolaa jiraachuu himan. Gama biraatiin pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gabaasni kun isaan hin qaqqabne jedhamu illee odeeffannoon argame akka mul'isutti haala kana hubachuun isaanii ni mirkanaa'a. Garuu humni finxaaliyyii kun naannicha akka buqqa'uuf fedhii fi tarkaanfii mootummaa irraa hin mul'anne jechuun jiraattonni komatu. Jiraattonni Wallagga Bahaa yaada isaaniin akka jedhanitti bara bulchiinsa obbo Abbaaduulaa Gammadaa yeroo warri Gumuz weerara bantee turteetti obbo Abbaaduulaan qaamaan achitti argamuun poolisii fi humna addaa Oromiyaa yeroo sanaa uummata isaa irraa qolachuuf tarkaanfii cimaa fudhatee jedhan. Erga sanaa booda warri Gumuz deebi'ee weerara gochuuf haamilee hin arganne jedhan. Garuu har'a bara mootummaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jiraattonni jedhanitti finxaaliyyiin faannoo saba Oromoo ajjeesuu fi saamuu qofaan hin dhaabbanne. Qabeenya uummataa akka ta'e buufata fayyaa kaambii waraanaa godhatanii itti fayyadamaa jiru. Komiin kun bulchitoota godinaa fi aanaa biraan gaafatamullee ajajni tarkaanfii fudhadhaa jedhu nu hin geenye jechuun jiraattotaaf deebii kennamuu isaanii jiraattonni dubbatu. Yeroo miidiyaaleen dhimma kana gaafachuuf yaalii godhan bilbiloonni hin kaafamne. Kan kaasan ammoo nageenya qabna. Rakkoon nageenyaa hin jiru jechuun deebii wal fakkaataa irra deebi'anii kennan jechuun himameera. Kana malees jiraattonni komii cimaa kaasuudhaan bulchitoonni godinaa fi aanaa humna finxaaleeyyii waliin ta'uun uummata saamsisee qabeenya ittiin hirmaachaa jiraachuu akkasumas magaalaa Naqamteetti gamoo ijaarrachuu fi konkolaataa bitachaa jiraachuu isaanii kaasaniiru. Haala kanaan mootummaan aangoo uummataa irraa argate jedhuun qonnaan bulaan weeraramu, tajaajila fayyaa dhabuun rakkachuu, buufanni fayyaa humna finxaaleeyyiif kaambii waraanaa ta'e fayyadamu. Kun hundi gaaffii guddaa bulchiinsaa fi itti gaafatamummaa mootummaa kaasaa jira. Human Rights Watch sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jira. Yaaddoo idil addunyaa hammaachaa dhufeen hordofeeti. Dhaabbanni idil addunyaa Human Rights Watch gabaasa haaraa baaseen sarbiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti daran hammaachaa dhufe jechuun akeekkachiiseera. Gabaasichi akka ibsutti hidhaa seeraan alaa, doorsisa, dararaa fi butamuun namootaa yaada isaanii ibsan gaazexeessitootaa fi miseensa hawaasaa irratti itti fufee jira jedhe. Akka fakkeenyaatti gulaalaa olaanaan gaazexaa The Reporter jedhu yeroo dheeraaf dhabamuun isaa kaase. Aangoonni mootummaa seerota jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa akkasumas seera miidiyaa fooyya'e jedhuun miidiyaa fi gaazexeessitoota irratti dhiibbaa siyaasaa fayyadamaa jiraachuu gabaasichi hubachiisa.
Gama dinagdeenis gabaasni Human Rights Watch akka mul'isetti qaala'insa jireenyaa hamaa, gurmaa'insa liqa mootummaa, haaromsa IMF'n deeggaramu lammiilee Itoophiyaa baay'ee rakkoo dinagdee ulfaataa keessa galchaa jira jedhe. Dabalataan ammoo piroojeektonni misoomaa magaalaa bal'aan kanneen akka kooriidarii Finfinnee dabalataan marii gahaa tokko malee beenyaa sirrii osoo hin kennin lammiilee dirqiin buqqaasaa jiraachuu isaanii gabaasichi ibseera. Human Rights Watch akka gabaasetti hanga walakkeessa bara 2025tti namoonni miliyoona 3.3 biyyattii keessaa qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhe. Itiyoophiyaan baqattoota miliyoona 1 ol keessummeessaa osoo jirtuu rakkoo maallaqaa fi nageenyaa eegumsa baqattoota haaraa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuu gabaasichi ifa taasiseera. Xumura gabaasa isaa keessatti Human Rights Watch itti gaafatamummaa hiika qabu mirkaneessuu ammallee rakkisaa ta'uu, adeemsi haqaa ce'umsa dhaabbachuun haala balaa uumu, yaaddoo idil-addunyaa Koomishinii Mirga Namoomaa Afrikaa fi Mana Maree Mirgoota Namoomaa Yuunaayitid Neeshin irraa dhufaa jiraachuu, kanneen hundi qormaata Itoophiyaa daran hammaachaa dhufe akka ta'e akeekeera. Dhaabbatichi dabalataan sirni mirga namoomaa idil-addunyaa laafaa ta'uu isaatiin mootummaan Itoophiyaa fi michoonni isaa idil-addunyaa itti gaafatamummaa, bilisummaa bu'uuraa fi kabaja mirga namoomaa deebisanii cimsuuf tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qabu jechuun waamicha cimaa dhiyeesseera. Eertiraan dubbii ministeera muummee Itoophiyaa paarlaamaa keessatti dubbatan ofirraa ittisuuf fakkeessuun deebii kennite. Mootummaan Eertiraa dubbii ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad paarlaamaa Itoophiyaa mana maree bakka bu'oota uummataatti ibsan irratti deebii of ittisuuf fakkaatu kennuun falmii haaraa kaaseera. Deebiin kun kan dhufe ministeera odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaanee Gabre Masqal irraa yoo ta'u, ibsi isaanii mootummaan Itoophiyaa dubbii paarlaamaa keessatti kaase sun ajandaa waraanaa Eertiraa irratti banuuf sababa uumuuf kan ta'e jechuun qeeqan. Obbo Yemaaneen fuula Tiwiitera isaanii irratti barreessaniin yeroo waraana Tigraay fi sana booda mootummaan Itoophiyaa waraana Eertiraatiif meediyaala kabajaa badhaasee ture. Amma immoo haaluma faallaa ta'een Eertiraa irratti hirmaannaa kaasu jechuun yaadachiisaniiru. Akka ibsa obbo Yemaaneetti kibxata guraandhala 3 bara 2026 ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad gaaffilee miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa dhiyeessaniif deebii kennuun loltoonni Eertiraa kaaba Itoophiyaa keessatti waraana mootummaa federaalaa fi humna wayyaanee jidduutti geggeeffamaa ture golgaa godhachuun ajjeechaa jumlaa dabalatee gochoota ammeenyaa adda addaa raawwataniiru jedhe. Ministeerri muummee Itoophiyaa dabalataan loltoonni Eertiraa mana dhuunfaa Tigraay keessatti barbadeessuu, magaalaa Aksumitti dargaggoota jumlaan ajjeesuu, warshaa qorichaa magaalaa Adagiraat buqqaasanii fudhachuu jechuun paarlaamaa Itoophiyaa duratti eeraniiru. Dr. Abiy Ahmad dubbii isaanii keessatti rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti hammaataa dhufe gochoota kanneen irraa maddee jechuun ibsaniiru. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa waliigaltee dhabuun biyyoota lamaanii yeroo Itoophiyaan dhimma galaana diimaa kaasuu irraa eegalee jedhanii kan dubbatan dogoggora ta'uu kaasaniiru. Deebiin Eertiraan kennite kun hariiroo biyyoota lamaanii gidduutti daranuu walxaxaa ture. Amma immoo gara haala siyaasaa fi diippiloomaasii hammaataa ce'uu akka danda'u yaaddoo uumaa jira jedhe. Itiyoo Telekoom Jibuuti Telekoomii fi Sudaatel waliigaltee sarara faayibarii daangaa biyyoota qaxxaamuru mallatteessan. Dhaabbileen Telekoom biyyoota Afrikaa bahaa 3 Itiyoo Telekoomii fi Jibuuti Telekoomii fi Sudaatel walitti dhufuun waliigaltee seena qabeessa tokko mallatteessaniiru. Biyyoota gaanfa Afrikaa jedhaman sadan kun Jibuutii, Itoophiyaa fi Sudaan yoo ta'an akka ibsa guraandhala 5 bara 2026tti dhaabbileen kunneen waliigaltee sarara faayibarii daangaa biyyootan qaxxaamuru waliin gabbisuu danda'u kan jedhamu Horaaziyaan Faayibar Inisheetiif jalatti mallatteessaniiru. Waliigalteen kun sarara faayibarii bishaan garba jala diriiree jiru irraa ka'uun karaa Jibuutii gara Itoophiyaa seenee achi ammoo gara Sudaanitti kan darbu kooriidarii quunnamtii idil-addunyaa haaraa ijaaruuf qophaa'edha jedhame. Piroojeektiin Horaaziyaan Faayibar kun yaada bal'aa fi kaayyoo biroo illee kan of keessatti qabatedha. Kaayyoon isaa quunnamtii dijitaalaa Afrikaa bahaatti jabeessuu,
naannicha gara addunyaatti si'oominaan wal quunnamsiisuu akkasumas dandeettii quunnamtii idil-addunyaa naannichatti fooyyessuudha. Akka dhaabbileen telekoom kunneen waliif ibsanitti bu'uurri misooma sarara faayibarii kun baandii odeeffannoo dabalataa, neetwoorkii ni qajeelchuu fi babal'isuu, tajaajila quunnamtii amantii qabuu fi saffisaan akka jiraatu ni taasisa jedhameetu eegama. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom gama isaatiin waliigalteen kun kaayyoo dhaabbatichaa bara 2028tti milkeessuuf kaayyeeffatee jiru kan deeggaru ta'uu ibseera. Akkasumas Itiyoo Telekoom hojii biyya keessaa qofa irra darbee gara hojii fi tajaajila naannootti ce'uuf tarkaanfii jabaa ta'uu himuun Itiyoophiyaan giddugala qaxxaamura daataa Afrikaa bahaatti akka taatuuf carraa guddaa akka uumu ta'uu ibseera. Dhaabbileen telekoom biyyoota sadeen kunneen itti dabalanii tarkaanfiin kun kan itti fufe waliigaltee wal hubannoo muddee bara 2024 Finfinneetti mallatteessame booda ta'uu ibsameera. Erga waliigaltee sanaa mallatteessanii as mala hojiirra oolmaa isaa mijeessaa turuu isaanii ibsaniiru. Hojii raawwachiiftonni dhaabbilee sadeenii Horizon Fiber Initiative kan walitti hidhama naannichaa ni cimsa, dinagdee waliin biyyoota keenya ammoo ni fooyyessa jedhanii tilmaamaniiru. Haleellaan ISIS xiyyaarota Itoophiyaan kireessite irratti raawwate maal fa'aa ture? Torbee darbe haleellaan hidhattoota dhaabbata Islaamummaa yookiin ISIS jedhamee beekamu tokko buufata xiyyaara idil-addunyaa Diyaaroo Uumanii irratti raawwatameen xiyyaarota daandii qilleensa Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya qaban irratti miidhaa qaqqabuu isaa daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksiseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa guraandhala 2 bara 2026 baaseen akka ibsetti haleellaan kun Niijer naannawaa magaalaa guddoo Niyaamee alatti argamutti halkan guyyaa roobii torbee darbe raawwatameera jedhe. Haleellaa kanaan xiyyaaronni Boeing 737 kanneen daandii qilleensa Itoophiyaa irraa daandii xiyyaara Iskay jedhamu beekamuuf kireeffataman ta'uu hime. Miidhaa muraasni irra ga'eera jedhame. Daandii qilleensaa Iskay teessoo isaa Toogoo kan godhate daandii xiyyaaraa Paan Afrikaa ta'e gara biyyoota Afrikaa adda addaatti balali'a. Daandiin qilleensa Itoophiyaas michuu teeknikaa fi tarsimoo Iskay ta'uun beekama. Akkasumas qooda kaapitaalaa dhibbantaa 25 keessaa qabaachuu isaanii yaadatama. Kana malees haleellaan kun daandii qilleensaa Cote d'Ivoire xiyyaara isaa Airbus A319 ta'e miidhamuu beeksiseera. Qaamni xiyyaarichaa fi baalleewwan mirgaa akka miidhame ibseera. Dhaabbanni ISIS haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuun haleellaa tasaa buufata xiyyaaraa kanatti irratti raawwateera jedhe of beeksiseera. Haaluma kanaan haleellaa kanaan wal qabatee namoonni hin miidhamne garuu nageenyi balalii fi buufata xiyyaaraa naannichaa keessatti yaaddoo cimaa ta'e akka jiru gabaafameera. Godina Arsii Aanaa Muneessaatti ajjeechaa qonnaan bulaa umurii 70 olii mana hidhaa keessatti dararamaa erga turanii booda mana hidhaa baasanii ajjeesan. Godina Arsii Aanaa Muneessaa keessatti qonnaan bulaa umurii waggaa 70 ol ta'an abbaa maatii fi jaarsaa hawaasaa tokko haala nama suukkanneessuun lubbuu isaanii dhabuu maatiin isaanii fi jiraattonni naannichaa himanii jiru. Maatiin akka jedhanitti obbo Bankurii Badhaasoo jiraataa ganda Gujichaa Kataa yoo ta'u abbaa maatii ilmaan 18 qabu turan. Obbo Bankuriin humna waraana mootummaa jedhamuun qabamanii gara mana hidhaa magaalaa Laaqichaa geeffamani. Achitti guyyoota 4 guutuu dararamaa turan jedhamuun himameera. Maatiin isaanii akka himanitti jaarsi umurii 70 olii kun hidhaa keessatti erga darbatamanii rakkina qaamaa fi sammuu guddaan dararamaa turan. Deebii fi murtii seeraa tokko malee bultii 4ffaa hidhaa irraa baafamanii ajjeefamaniiru jedhu. Ajjeechaa kanaan wal qabatee obbo Bankurii qofa osoo hin taane namoota biroo 4 kanneen maqaan isaanii ammaaf hin beekamne isaanis walumaa galatti ajjeefamuu isaanii jiraattonni naannoo fi maatiin isaanii miidiyaaf himanii jiru. Sababni ajjeechaa kanaa maal akka ta'e yoo ilaalle akka maatii fi jiraattonni jedhanitti isin waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu. Nyaata nyaachiftu jedhamuun shakkamanii ragaa tokko malee murtii seeraa malee ajjeefamaniiru jedha. Kabajamtoota keenya kun ajjeechaa nama tokko qofa osoo hin taane maatii ilmaan 18 harka duwwaa dhiisee haadha manaa qofaa mana qofaa keessatti hambiseera. Hawaasni naannichaa jaarsa araaraa akka dhaban gaaffii guddaa seera namoomaa fi bulchiinsaa kaaseera.
Jaarsi qonnaan bulaa kun jaarsi buleessi kun hidhata siyaasaa homaa tokko akka hin qabne jiraattonni naannichaa himanii qonna isaa qotatee ilmaan isaa guddisaa ture. Har'a garuu maqaa shakkichaatiin lubbuu isaa dhabe jedhan ajjechaa raawwatameef. Kanaaf maatii, firootanii fi Oromoo hundaaf jajjabina hawwina. Masriin waraana Sudaan keessatti Dorooniin hirmaachaa jirti jedhamuun yaaddoo guddaa uumame. Yeroo wal-dhabdeen Sudaan lubbuu kumaataman galaafataa jirutti odeeffannoo haaraan tokko yaaddoo guddaa addunyaa keessatti kaaseera. Akka gabaasa New York Times, Masriin waraana biyya keessaa Sudaan keessatti Dorooniin kallattiin hirmaachaa jirti jedhamuun ibsameera. Ibsi kun wal-dhabdee Sudaan kana gara wal-dhabdee naannoo fi idil addunyaatti jijjiiruu mala jedhamuun sodaa cimaa uumaa jira. Torbee darbe haleellaan Dirooniin bakka Adingoo jedhamutti naannoo daangaa Chaaditti dhiyaatu keessatti raawwatameen konkolaattota hedduun barbadaa'aniiru. Qabeenyi uummataa manca'eera. Lubbuun lammiilee nagaa hedduunis darbuu isaa gabaasni mul'isa. Humni Rapid Support Force haleellaa kanaaf Masriitti quba qabachuun shakkamaa jiraachuu isaa ifa godheera. Kabajamtoota keenya, akka gabaasonni adda addaa mul'isanitti haleellaan Diroonii Sudaan keessatti hammaataa dhufe kun waraana qofa osoo hin taane uummata nagaa irratti balaan namumaa suukanneessaa ta'e uumaa jira jedhame. Haleellonni kun masjiidota, hospitaala, dhaabbilee bishaan irratti xiyyeeffachuun tajaajiloota bu'uuraa jireenyaa caccabsaa jiru jedhame. Haadholiin daa'imman isaanii harka duwwaa fudhatanii baqachaa jiru. Daa'imman barnoota osoo hin argatin sagalee Dirooniitiin sodaatanii guddachaa jiru. Jaarsoliinii fi dubartoonni laafoon tajaajila fayyaa dhabanii lubbuu isaanii dhabaa jiru. Keessattuu dhaabbanni fayyaa addunyaa akka beeksisetti haleellaan Diroonii mana barumsaa daa'immanii tokko irratti raawwatame lubbuun namoota 114 darbuu isaa mirkaneesseera. Kun lakkoofsa qofa osoo hin taane abjuu daa'imman 114 caccabe jechuun Human Rights Watch gabaase. Haleellonni bu'uuraalee fayyaa fi barnootaa irratti raawwatameen seera idil addunyaa ni cabsan jedhe akka dhaabbata waamichaa gaddaa fi jabaa dhiyeesseera. Gama biraatiin hoogganaan RSF Mohammad Hamdaa Daagaloo Dirooniin kun buufata waraanaa Masrii irraa furguggifamanii jechuun himuun haleellonni kunneen xiyyeeffannoo seera qabeessa ta'uun haaloo akka baatu doorsiseera. Kabajamtoota keenya, wal-dhabdeen Sudaan eebila bara 2023 irraa eegalee lubbuu kumaatamaan galaafateera. Lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Amma immoo hirmaannaan qaamota alaa akka Masrii balaa kana caalaatti babal'isaa jira. Oduun Masriin Dirooniin hirmaachaa jirtu jedhu Sudaan qofa osoo hin taane naannoo guutuu Afrikaa bahaatti balaa waraanaa guddaa fidee dhufuu akka danda'u sodaa guddaa uumaa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya, kun oduu har'aa kan lubbuu namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun gara nama gaddisiisuu ture. Lammiileen gara waraanaa hin filanne garuu gatii isaa kaffalaa jiru. Kabajamtoota keenya, odeeffannoo har'aaf qabnu kanumaan kanaa gammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.